Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Dooktarri koo fayyaa gaariin qabuu fi inumaayyuu fayyaa kanaan duraan qabne caalaa fayyaa fooyyee qabaachuun haaf ibsee jechuudhaan marsaalee hawaasummaa Tiwiitara isaanii irratti ibsanii yoo yaasha marka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan wajjin turaa isin jenna. Hangafoota dursuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjin madda olaanaa miidiyaa irraa anfalmataadha. Tiraamp Dooktarri koo fayyaa gaarii akkan qabuu fi inumaayyuu fayyaa kanaan dura caalaa akkan qabu Dooktarri koo naaf hime jechuudhaan guyyaa irraa marsaalee hawaasummaa irratti ibsee jira. Chaansilariin Jarmanii wanti amma Tiraamp hojjechaa jiru waan itti yaadame osoo hin taane waan akka feeteedhaan dalagamaa jiru jechuudhaan qeeqa isaas ibsee jira. Haaluma kanaanis biyyi Saudi Arabiyaa Yukireeniin walii galtee taasisuudhaaf guyyaa kaleessaa mallattoo addaa waliif mallatteessanii jiran. Kanaanis sagantaa addaa waan qindeeffanne qabna. Waardiyyaan warraaqsa Iraan ulaan Strait of Hormuz cufamee jira jechuudhaan guyyaarraa sa'aatii 5 duratti ifoomsee jira. Haaluma kanaan qondaalli ol'aanaan Israa'el Iraan misaa'ila furguggeessuu itti fufu humna akka qabdu ifoomsee jira. Iraan Strait of Hormuz ilaalchisee gaafii Speen irraa dhiyaate deebii kennuuf qophiidha jette. Sababbiin isaa Speen biyya seera idil addunyaa kabajjee bultu waan taateef jechuudhaan Iraan Speeniin faarsuudhaan yaadasii furattee jirti. Ameerikaan waraana Iraan waliin geggeessaa jirtu filannoowwan waraana ishee babal'ifachuuf yaada jiraachuun ifoomee jira. Kanaaf kanneen biraa sagantaa keenyarraa keessatti qabannee kan isin biraan geenyudha. Anis qopheessa sagantichaa falmataa rooroti. Paakistaanis ergaa addaa dabarsitee jirti. Paakistaan an Iraanii wajjin jira jechuudhaan guyyaarraa ifoomsitee jirti. Sagantaa keenya kana keessatti hangafoota oduutti isin deebisaa turtii gaarii. Itoophiyaa Faransaay tumsa damee nageenyaa kabachiisuun qaban irratti walii galanii jiran. Itoophiyaa Faransaay tumsa gama lameenii damee nageenyaa kabachiisuu irra qaban cimsuuf walii galanii jiru. Walii galticha ministeera raayyaa ittisa injiinar Aayishaa Mammadii fi Itoophiyaa ambaasaaddara Faransaay Aleeksi Laameekin mallatteessani. Walii galtichi qophaa'uuf dandeettii opereeshinii miseensota raayyaa Itoophiyaa ergama kabachiisan nageenya irratti bobba'an cimsuuf kan kayyeeffate ta'us himamee jira. Haaluma kanaan leenjiin hojiilee instituushinii deeggarsi leenjii idil addunyaa fi mana barumsaa leenjii hojjetaman sadarkaa idil addunyaa kan eeggatan akka ta'anii fi kan hojjetaman ta'uun ibsamee jira. Dabalataanis leenjiin sartifikeeshinii giddugala kabachiisa nageenya Itoophiyaan kennaman mootummoota gamtoomaniin gamtaa Afrikaa biratti beekamtii akka argatan ni taasifama jedhamee jira. Milkaa'ina kororichaaf mootummaan Faransaay deeggarsa teeknikaa fi meeshaalee akka taasisus ifoomsee jira. Kana malees dirree waraanaatti balaawwan fanjii kabachiistota nageenyaa mudatan hir'isuuf dandeettii isaanii guddisuuf xiyyeeffannoon kennamuun miidiyaa onlaayinii raayyaa ittisa faanaa dijitaal ibsee jira. Paakistaan Qatar yookaan Gaazaa miti jechuudhaan guyyaa har'aa ibsa ejjennoo baaftee jirti. Paakistaan nuti Qatar yookaan Gaazaa miti garuu akkan kanaan dura ta'e hin beekneen isin injifannaa Israa'eliin akeekkachiisa kennitee jirti. Paakistaan haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan naannoo imbaasii magaalaa guddoo Iraan Taariin keessatti raawwatame booda deebii cimaa guyyaa har'aa kennitee jirti. Islaamabaad Israa'el Iraaniin keessatti ta'ee bakka biraatti miidhaa dippiloomaatota isii irra ga'u kamiifiyyuu deebii cimaa akka kennitu guyyaa har'aa akeekkachiisa Israa'eliif kennitee jirti. Waltajjii tarsiimoo Paakistaan mootummaa waliin hidhata qabuun ibsa baasen Israa'el gara fuulduraatti yaalii akkana akka hin raawwannes akeekkachiisanii jiran. Israa'el yaadachuu qabdi Paakistaan Qatar Gaazaa fi Libaanus miti jechuudhaan dippiloomaatota keenya yoo miidhamanillee isaan injifanna jechuudhaan fooramii tarsiimoo Paakistaan ibsa baasee jira. Balaan kun kan dhufe Israa'elii fi Ameerikaa kamisa kaleessa haleellaa qilleensaa haara giddugaleessaa Teheraan keessatti raawwachuu isaaniin odeeffamaa jira. Haleellaan kun ambaasaaddara Paakistaanii fi mana jireenyaa imbaasii Paakistaan irratti kan xiyyeeffate ta'uu gabaafamee jira. Dippiloomaatonni Paakistaan tokkollee miidhamuu baatus mooraan imbaasii fi qaamoleen biroo hedduun naannoo sana jiran dhoo'insa kanaan miidhaan cimaan irra ga'ee jira jedha. Lagannaan naannoo imbaasii Teheraan jiru kun kan raawwatame yeroo Paakistaaniin mana marii Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamu haala mijeessuuf yaalaa jirtus ta'uu isaan ifoomee jira. Bulchiinsi Paakistaan keessatti qondaalonni ol'aanoon hedduun Islaamabaad yommuu gamalachuun barbaadan mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti keessummeessuu fedhii qabdi jechuun ifatti ibsamaa ture jira. Keessattuu Waashingitan waggoota darban keessa Paakistaan akka Teheraanitti waliin wal qunnamtuuf yaaliin adda addaa geggeeffamaa akka tures ifoomsanii jiran.
kunis ta'eessan yeroo ammaa kanatti Paakistaan Iraaniin cinaa dhaabbadha jechuudhaan akeekkachiisa guddaas dabarsitee jirti. Iddoo imbaasonni koo jiran irratti haleellaan kamiyyuu kan gaggeeffamu ta'e kallattiidhaan Iraaniin Ameerikaas ta'e Israa'elii wajji walitti bu'uun akka dandeessu ifoomsitee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Dooktarri koo fayyaa gaarii akka hin qabuu fi inumaayyuu fayyaan koo kan duraanii hin qabne caalaa fayyaa fooyyee qabaachuu nagaa ta'uu koo natti hime jechuudhaan guyyaa har'aa marsaalee hawaasummaa irratti ifoomsanii jiran. Humna jabaa fi dandeettii sa'aatii dheeraa hojjechuu guddaa qaba. Dooktoroonni sadarkaa sochii qaamaa fi dandeettii qaama kootiin na ajaa'ibsiifatuun dargaggoota hedduu caalaas miira gaarii natti dhaga'ama jechuudhaan dubbatanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroodhaa yerootti ajandaalee adda addaa uumuudhaan marsaalee hawaasummaa irratti beekamtii guddaa kan qabu yeroo ammaa kanatti Dooktarri koo fayyaa gaarii qabda naan jechuudhaan natti hime jechuudhaan marsaalee hawaasummaa X isaanii irratti barreessuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa kallattii adda addaatiin biyya keessatti tajaajila kennaa jiran irratti xiyyeeffannaan kennamuu qaba jedhamee jira. Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa faffacaasan sa'aatii 24 keessatti fuula miidiyaa isaaniirra akka haqan taasisna jechuudhaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ifoomsee jira. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa gabaasa qorannoo waggaa tokkoof haasawa jibbiinsaa irratti taasisaa turen ifoomsee jira. Daayireektarri ol aantuun abbaa taayitichaa Himmaanot Zallaqaa dhaabbileen miidiyaa hawaasaa haasawa jibbiinsaaf odeeffannoo sabaa faffacaasan irratti tarkaanfii hatattamaa fudhatamaa jiraachuu himanii jiran. Abbaan taayitichaa gurraandhala 2017 hanga bitootessa 2018 gidduutti qabiyyeewwan 32 miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman keessa 8 ol haasawa jibbiinsaa ta'e argachuu addaan baasee jiraachuu himanii jiran. Abbaan taayitichaa tiiktookii, feesbuukii, yuutuubii, telegiraamii fi waasaappiif X irratti xiyyeeffatee qorannoo garagaraa kan taasisaa ture ta'uu isaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ifoomsee jira. Kanaanis wal qabatee namoonni haasaa jibbiinsaa geggeessaa jiran irraa of qusachuu qaba jechuun abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ifoomsanii jiran. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa akka jedhanitti wayitii ammaa kana qorannoolee gurguddaa erga geggeesseen booda tarkaanfii kanatti akka gales ifoomsanii jiran. Pirezidaantii Yuukireen Vilaadimeer Zelenskiin walgahii qondaaltota Yuukireenii fi mootii gonfoo Saudi Arabiyaa bin Salmaan gidduutti taasifame hordofee Saudi Arabiyaa waliin waliigaltee irra gahamuun isaa dhagahamee jira. Waliigaltichi tumsa waraanaa fi teekinooloojii biyyoota lamaanii guddisuuf kan kiyyeeffate ta'uu isaa maddeen ifoomsaa jiru. Bu'uurri waliigaltee Riyaadii fi Kiyuuvaa tumsaa gara fuula duraatiif bu'uura kaa'uun kan dabalatu yoo ta'u, kunis waliigaltee ittisa waliinii tumsa damee teekinooloojii fi investimentii cimsuu akka ta'es ifoomsamee jira. Akkasumas gaheen Yuukireen waltajjii addunyaa irratti damee nageenya irratti qabdu deeggaruun kan dabalatus ta'uu ifoomee jira. Pirezidaantii Yuukireen muuxannoo haala misaayila pilaastikii fi diroonii qolachuu irratti qaban eeruun kalaqaa fi muuxannoo sirna ittisa isaanii Saudi Arabiyaaf qooduuf akka ta'es ifoomee jira. Akkasumas dandeettii namoota nagaa eeguu irratti waliin hojjechuun qophii ta'uu isaanii mirkaneessanii jiran. Akkasumas Saudi Arabiyaan dandeettii Yuukireeniif galtee dabalataa ta'uu danda'u waan qabduuf tumsi waloo biyyoota kanneen gama tokkotti qofaan kan daangeffame akka hin taane simanii jiran. Dirree ittisaa irratti walta'iinsaan hojjechuuf caalatti akka ulaasaa ibsanii jiran. Pirezidaantiin Yuukireen marii kanaaf kamisa kaleessaa Riyaad kan seenan ta'uu isaa ni yaadama. Manni marii Suudii fi Yuukireen dhimmoota biyyoota lameenii haala ba'aa giddu galeessaa fi naannoo galoo galaanaa gahee Raashiyaa Iraan deeggaruu keessatti qabdu akkasumas guddina gabaa annisaa fi carraa tumsa damee kana irratti taasifamu irratti akka xiyyeeffatus ifoomsanii jiran. Zelenskiin walgahii kaka'umsa Saudi Arabiyaa kana dinqisiifannaa qabanis xumura irratti ifoomsanii jiran. Yeroo itti aanutti tumsa biyyoota lamaanii cimsuu barbaachisaa ta'us ifoomsanii jiran. Gareen eegdota Islaamaa waardiyyaa warraaqsa Islaamaa Iraan ulaan Strait of Hormuz cufamuu isaa ifoomsee jira. Qaxxaamura yaalii taasifamu kamiifiyyuu rukuttaa cimatu isa mudata jechuudhaan guyyaa irraa ifoomsee jira. Dooniin kamiyyuu gara buufataalee biyyoota tumsa diinaa zoonistii fi Ameerikaa karaa Strait of Hormuziin akka hin dabarres akeekkachiisanii jiran. Ta'uu baannaan garuu haala hin eeggamneen rukuttaa addaatu isaan eeggata jechuun waardiyyaan warraaqsa Iraan ifoomsee jira. Kanaanis wal qabatee akeekkachiisni kun hojiirra kan oolu ta'uu isaa irra deddeebi'uudhaan hubachiisanii jiran. Ammas taanaan har'as kallattii kamiinuu warraaqsi keenya
warraaqsa birbadummaa keenya kabachiisuuti jechuudhaan garee waardiyaa warraaqsa Iraanotaa ifoomsee jira. Kanaanis wal qabatee yeroo ammaa kanatti ulaan Hormuuz cufamuu isaatiin qaala'insi jireenya idil addunyaa dabalee jira. Kana qofaa miti boba'aan idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin dabalee jiraachuu isaa maddoonni adda addaa ifoomsaa jira. Kunis immoo atakaroo mataa isaa addunyaa irratti uumee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana mariin kallattiilee adda addaatiin akka geeffamu dhiibbaan addunyaa murteessaa ta'uu isaa qaamonni adda addaa dubbachaa jiru. Chaansilariin Jarmaniidha kallattiidhaan Doonaald Tiraampiin qeeqanii jiran. Chaansilariin Jarmanii wayitii amma Tiraamp hojjechaa jiru kun yaadame osoo hin taane akka feetedha jechuudhaan qeeqee jira. Chaansilariin Jarmanii wayitii amma Tiraamp gocha hojjechaa jiru kun atakaroo idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin buusee jira jechuudhaan yaada isaanii dubbatanii jiran. Waraanni yeroo ammaa kallattiilee adda addaan baha jiddu galeessaa keessatti godhamaa jiru itti yaadame osoo hin taane caluma jedhamee kan godhamedha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Taateen kunis kallattii adda addaatiin dhiibbaa godhee kan keessatti uume Ameerikaa ta'us dubbatanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa gochi amma godhaa jiru kun gochi itti yaadame osoo hin taane gocha fedhimaan taate qofa akka ta'es ifoomsanii jiran. Chaansilariin Jarman wanti amma Tiraamp hojjechaa jiru kun itti yaadame osoo hin taane akka feetedha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Kanumarra dhaabbachuun bu'aan isaas mirkanaa'aa miti jechuudhaan milkaa'ina lola kana akka milkaa'aa hin taanes ifoomsanii jiran. Rakkoo hammaataa fi guddaas fiduu danda'a jechuudhaanis dubbatanii jiran. Kanaaf pirezidaantiin Ameerikaa gattaa of ilaaluu qaba kan jedhu yaada isaanii keessattis dabarfatanii jiran. Yaadni chaansilarii Jarman kun kallattiilee adda addaatiin dubbii ijoo ta'ee jira. Yeroo hedduu Doonaald Tiraamp biyyoonni naatoo keessa jiran nan deeggarra jechuudhaan komii isaanii dhiyeeffataa turuun isaa waan yaadatamudha. Kanumaan karsoo jiru har'aan tan ammoo chaansilariin Jarman Doonaald Tiraampiin kallattiidhaan qeeqee hojiin hojjechaa jiru kun akka feetedha kan itti yaadamne jechuudhaan qeeqa isaa ibsee jira. Biyyi guddoon humna gahaa qabdu Jarman immoo kallattiidhaan lolli kun nan ilaallatu jechuudhaan dubbachuunis waan yaadatamudha.